Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Mulugeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isin jedha. Akkam jirtuu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii galata isaanii isinillee bakkuma jirtan nageenyi koo kan jaalalaa isin bira naaf haa ga'u isin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya har'aa Mulugeetaan maal qabattee dhufte jechuun keessanii oolu sapiraayiziidha jechuudha. Sapiraayiziin kunis isinillee Mustafaa sapiraayizii taatanii Mustafaa sapiraayizii ajaa'ibaa guyyaa har'aa jechuudha. Innis maaliif jettanii Mustafaani akkuma beektanii Nasiimaa fuudhuun edaa duruma jedhee aadatu jechuudha. Aadannoo isaa asuma gabaabatti jechuudha. Isaa ofirraa hin beekne haati manaa beeloo gixximitti gootee jechuudha. Hiriyoota isaatiin marfamtee jechuudha. Fataa zanaa jette jechuudha. Manatti galchaniifis ni jedha. Garuu Mustafaan gammachuudhaani maalas ni jedha jechuudha. Fataa zanaa jedhes ni jedha. Inna Mustafaan guyyaa har'aa odoo quba ofirraa hin qabaatin hiriyoota isaatiin marfamte jechuudha. Nasiimani gara mana Mustafaa galtee jirti. Mustafaa ofirraa hin beekne Mustafaa hojiirraa dhufaa jiru. Nasiima beeloo uffattee sana fataa mana keessa jettu. Inna Mustafaan immoo jechuudha Nasiimaan manatti agarraa rifaa turan korkaa jedhe jechuudha. Mushurraan manatti hiriyoota marfamtee jechuudha. Manatti nama eddoo odoo jaarsitti hin qophaa'in jechuudha. Hiriyoota akkanaa qabaachuun baay'ee namatti tolas. Baay'ee hiriyoota akkanaa qabaachuun immoo warri dhiiraa jechuudha. Asumarraa inaamsa tokko isinii dhaama. Hiriyoota akkanaa kana qabaddaa. Maaliif hoo jettanii zargii diggisuudhaaf karaa dheeraa hin deemtan jechuudha. Hiriyaa akkanaa qabaannani jaartii teessanii yookaan jaalallee teessan jechuudha. Akka manatti isiniif fidanii akka Mustafaa kanatti jechuudha. Sapiraayizii ajaa'ibaa isin godhaniif jechuudha. Ifama garuu walan jedhalleedha. Sagaleen kiyya bubbee jira waan fageessisuu dadhabuu ta'a. Innaa dhugaarbii waan baay'ee nagarrabe onnuudha jechuudha. Kanaafuu Mustafaan zargii ajaa'ibaatirra jira. Mustafaadhaan baga gammaddee baga odootiin yaadatiin hiriyoonni teessitti jaartii teessitti fuute jedhaan sitti fuute jedhaanidha. Inna Mustafaan dhiisaa kaayee wannuma dubbatee wannuma gaafii gaafatamuu dubbachuu wallaale kan rifaatuu keessaa jechuudha. Hiriyoota akkanaa qabaachuun baay'ee namatti tola jechuudha. Wacii tokko malee waan tokko malee jechuudha. Hiriyoonni jajjabduun hiriyoonni gaariin jechuudha. Akkatti jaartii qabanii manatti namaa fidanii beelootti uffisanii jechuudha. Kanaafuu warri dhiiraa immoo jechuudha. Warri ganaa fuudhuu barbaadan jechuudha. Mustafaarraa barumsa fudhadhaa jechuudha. Mustafaan barumsa sarraa fudhadhaati hiriyaa akka Mustafaa hiriyoota akka Mustafaa kana jechuudha baafachuu qabda warri dhiiraa jechuudha. Maaliif bakka isinitti odoon qophaa'een jaartiin bichaan akka manatti isin eedduuf jechuudha. Yaa Maammadoo hiriyaa akkanaa baafadhu. Hiriyaa akka Mustafaa qabuu kana baafadhu jechuudha. Ganaa jaartii meeqana fuudhaa, ganaa zargii diggisaa, ganaa akkasii jechuun hin jiru jechuudha. Kanaafuu hiriyaa gaarii qabadhuutu jaartii giseessa fuuta jechuudha. Qaxaroo dootti hin qabin manumatti qucci sii godhan jechuudha. Maammadoon keessattuu daaspooraan jechuudha. Assaaba tokko malee manumatti qiccisanii godhani. Kanaafuu Mustafaadhaanis baga gammaddee baga Nasiimaa manaan gaattee jedhaanidha. Inna fataa zanaa jechaa ofirraa jiranii mee takka ka'u. Inna guyyaa zargisaa tasin affeeraa xiqqoo affeerraa maasinis itti bu'aaraa jechuudha. Okkee yaa hordoftoota fi kabajamtoota hiyya wajjin tura sinan affeera.
Innaa mushurroota lamaanii baga gammaddee jedhaniin mushurrittiidhani. Mustafaan immoo rifatee waan dubbatu wallaalee jechuudha. Innaa Mustafaadhanii baga gammaddee baga nasiimaa odoo yaadatiin hiriyoonni kee manatti sii fide jedhaanis ni jira gorgiramu maal jedhaniyyoo abboo akkas jedhaanii jechuudha baga gammaddee jedhaanidha. Maaliifi namni innaa akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana fakkaataa dargii Mustafaa isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Galatoomaa waan dhaggeeffataniif laayik godhaa. Saskiraayib godhaa mana kana isiniin jedha. Saskiraayib gochuun laayik gochuun waan namatti ulfaatu miti nu jajjabeessaa isiniin jedha. Jajjabeenyi isin nu jajjabeessitan immoo nus humna nuuf ta'a waan ta'eef isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota koo naaf galatooma naaf jiraadha. Laayik gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Innaa Mustafaan immoo baga gammaddee baga jaartiin manatti si dhufteedhaani turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaa fayyaa naaf ta'a.